yaa ummata keenya kan baadiyyaa fi magaala jirtan koronaa biyyaan qabu jaarsa jaartu duunjane bakka jirtan marattuyyuu haawwan dursaan kamiidhamtu isaa waan ta'aniif dhibee amma addunyaa raasaa jiru kan biyya keenya keessas galee jiru irraa of eeguudhaaf qulqullina qa'ee ofirraa eeganii qulqullina ofii eeguu tarkaanfii lama walirraa fagaannee waan ogeeyyonni fayyaa jedhan hirriba irratti ta'ee deemsa irratti ta'ee akka walitti hin buune harkallee yoo manatti galan saamunaadhaan dhiqachuu akka waliin dhungan harka wal fuudhuu dhiisuu akka walitti hin sinne aadaa kaleessa baratamnee nu duun taane akka dhibee kan ofirraa ittiin nama mallattoo irratti argame immoo dafanii karaa mana yaalatti erguu abbaa amantaati ati jaarsa duun jenne yoo dhufe dhibeen kun eenyunuu kan dhiibne ta'uu isaa beenne haala himame kanaan of eegnan gargaarsa rabbiitiin akka ofirraa ittiin ergaa isinii dabarsina. Ummaan hin ciisina, hin qoosina, hin dhoksina, hin dhibduudhaan hin dhiisina. Hin qoosina, hin dhoksina, hin dhibduudhaan hin dhiisina.